Akka mooltan hordoftoota Oromoo Kids Academy har'a boqonnaa itti aanu qabannee dhiyaanneerra. Boqonnaa kanarratti boqonnaa 5 mirgoota namummaa akka jedhudha. Kutaa kana keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu maal akka ta'e gara gadii kanatti bal'inaan wal ilaalla hanga xumuraatti peejii keenya akka nu hordoftanii fi peejii keenya immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka subscribe taasisan akka feertan abdii guutuun qaba. 5 tuqaa tokko irratti gaa yaadrimee mirgoota namummaa akka jedhudha akka ilaallu. Yaadrimeewwan mirgoota namummaa maalidha akka jedhu tokko tokkoon adda baafnee akka ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas fakkeenyummaan mirgoota namummaa maal akka ta'an waliin ilaalla jechuudha kutaa kana keessatti. Mirgoota namummaa akka jennu gaa wantoota hedduu of keessatti hammatu kan nuti kutaa kana keessatti waliin ilaaluuf deemnu jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf mirga tajaajila fayyaa argachuu, mirga walabummaa, mirga nageenyaa, mirga kabajaa, mirga hirmaannaa, mirga carraa hojjechuu argachuu, mirga kaffaltii madaalawaa argachuu, mirga walabummaa yaadaa, mirga walabummaa amantii, mirga gaa'ela raawwachuu, mirga obbolummaan waliin jiraachuu, mirga carraa barnootaa argachuu, mirga eegumsa seeraa fi kanneen biroo kanneen jedhan warreen kun yookiin geengoo kana keessatti warreen amma argaa jirru kun mirgoota namummaa jennee kan kaasuu dandeenyudha jechuudha. Bal'inaan kutaa kana keessatti isaan kana ilaalla jechuudha tokko lama jennee. Mirgooti namummaa mirgoota namni kamiyyuu nama ta'uun qofa garaagarummaa tokko malee walqixa uumamuun argatu jechuudha. Mirgi namummaa namni tokko erga uumamee booda yookiin immoo erga dhalatee booda mirga inni qixxee nama kaanii ta'uudhaaf qabudha yookiin immoo argatudha jechuudha. Mirgooti namummaa duudhaalee kabaja namoomaa irraa maddanidha jechuudha. Mirga namaa jechuun kabaja namoomaa irraa wanta maddudha jechuudha. Mirgoota namummaa keessaa wantoota gurguddoo kaasuutii dandeenya. Isaanis mirga lubbuun jiraachuu, mirga bilisummaa, mirga walqixxummaa, mirga walabummaan socho'uu, mirga icciitii jireenya dhuunfaa, walabummaa amantii fi walabummaa yaadaa fa'i. Warreen kun bal'inaan mirga namummaa keessaa isaan gurguddoo yookiin immoo isaan ijooti jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Mirgoota lubbuun jiraachuudha, bilisummaa, walqixxummaa, walabummaan bakka barbaannetti socho'uu, icciitii jireenya dhuunfaa keenya akkasumas walabummaa amantii qabaachuu fi yaada keenya bifa walaba ta'een ibsachuu warreen jennu kun mirgoota namummaa warreen ijoodha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Mirgooti namummaa amala adda addaa ni qabu yookiin immoo amalooti mirgoota namummaa maal akka jedhus immoo in ilaalla jechuudha. As keessatti mirgi namummaa uumamaan kan argamu ta'ee amaloota armaan gadii qabaachuu danda'a jechuudha. Isaanis amalooti mirgoota namummaa inni jalqaba mirga waliigalaa ta'uu. Mirga waliigalaa ta'uu kan jedhu kun maalidha yookiin mirga waliigalaa kan jennu kun maalidha? Mirgooti namummaa nama hundaaf garaagarummaa sanyii, bifa, koorniyaa, sabummaa, amantii, afaan, umrii, bakka jireenyaa, haala jireenyaa fi haala fayyummaa qaamaatiin osoo hin daangeffamiin uumamaan kennamu ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Kunis mirgooti namummaa mirga yeroo fi bakka hundatti kabajamuu fi eegamuuf qabanidha jechuudha. Walumaa galatti haala kanaan ibsuutti dandeenya jechuudha. Mirga waliigalaa kan jennu kana namni tokko sanyii Oromoodha, Amaaraadha, Walaayittaadha osoo hin jedhiin, bifaan gurraachadha, diimaadha, adiidha osoo hin jedhiin, koorniyaadhaan dhiira dhalaadha osoo hin jedhiin, sabaan akka kana osoo hin qoodamiin, amantii kiristiyaanaa, musliima, ortodoksii osoo hin jedhiin, afaan Oromoo dubbata, afaan Amaaraa dubbata, afaan Ingilizii dubbata jennee osoo nama addaan qoodiin akkanuma kana umuriidhaan daa'ima xiqqaadha, nama guddaadha, ijoolleedha jennee addaan osoo hin baasiin, bakka jireenyaa magaala jiraata, baadiyyaa jiraata jennee, haala jireenyaa sooressadha, hiyyeessadha jennee osoo addaan baasiin, fayyummaa qaamaa yookiin qaama miidhamaadha jennee osoo nama addaan baasiin kan nuti argannu mirga waliigalaadha yookiin jennee kan ibsuutti dandeenyu mirga waliigalaadha jechuudha. As keessatti inni adda biraan lammaffaa irratti mirga dhalootaan kan argamu ta'uu inni jedhu kun maalidha? Mirga namummaa mirga dhalootaan argannudha. Kunis mirga eenyullee namaa kennus ta'e nama irraa fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Uumamaan mirga guutummaatti nuti argannu kan namni nurraa fudhachuus hin dandeenye nuuf kennuus hin dandeenye jechuudha. Mirgi namummaa hin kennamne, kan hin bitamne, kan hin dhalannee fi kan hin dhaalamnee fi nama ta'uun qofa uumamaan kan argamudha jechuudha. As bukkeetti mirga dhalootaa kan nuti jennu yookiin mirga dhalootaan argachuu dandeenyu kan nuti jennee kaasuusi dandeenyu. Fakkeenyaaf mirgi lubbuun jiraachuu kan bitamu yookaan kan mootummaan namaa kennu osoo hin taane uumamaan dhala nama hundaaf kan kennamedha jechuudha. An akkan jiraadhuuf namatu naaf eeyyamee miti jechuudha. Uumamaan waan naaf kennamedha hanga ani jiraachuu danda'u uumamaan kan naaf kennamedha waan ta'eef mirga namummaa mirga dhalootaan argamu jedhee kaa'uutii nan danda'a jechuudha. Yookiin isa kana akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Mirga namni kamiyyuu nurraa fudhachuutii hin dandeenye yookiin nuuf kennuu hin dandeenye waan ta'eef inni sadaffaan asirratti argannu amaloota mirgoota namoomaa keessa kan hin mulqamne ta'uu inni sadaffaan kan hin mulqamne ta'uudha jechuudha.
mirgi namummaa mirga dhala namaa hundaaf walqixa kenname ta'ee eenyullee nama irraa fudhachuus ta'e namaaf kennuu kan hin dandeenyedha. Yoo haalli dirqisiisaan mirgoota kanneen seeraan daangesse malee mirgi namummaa qaamni kamuu kennuu yookiin fudhatu mitii jechuudha. Mirga namummaa keenya yookiin mirga nuti qabna jennee namni kamiyyuu nurraa fudhachuu yookiin nurraa mulquutii hin danda'u jechuudha. Afuraffaarratti kan argannu kan adda hin baanee fi walitti hidhaminsa qabaachuu. Kun immoo maal jechuudha? Mirgooti namummaa adda hin baanee fi walitti hidhaminsa kan qabanidha yeroo jennu mirgi namummaa inni tokko mirga namummaa kan biroo waliin kan wal utubudha jechuudha. Mirgi namummaa inni tokko mirga namummaa isa biraa wajjin kan wal qabatee deemudha yookiin immoo wal utubudha. Jecha biraatiin mirga namummaa keessaa tokko yoo sarbame mirgoota namummaa hafan hojiirra oolchuun rakkisaadha jechuudha. Mirga namummaa keessaa tokko sarbameera taanaan inni adda biraan akka hojiitti hiikamuuf rakkoo ta'a yookiin danqaa ta'a jechuudha. Fakkeenya kaafnee yoo ilaallu as jalatti mirgi lubbuun jiraachuu, mirga nyaata argachuu fi jireenya gaarii jiraachuun waliin wal qabata jechuudha. Erga mirga lubbuun jiraachuu qabaanne mirga nyaachuuf mirga jiraachuu qabnaa jechuudha. Wal qabataa jechuudha. Akkasumas mirga tajaajila haqaa fi hirmaannaa argachuu mirga carraa barnootaa argachuun wal qabata jechuudha. Tajaajila haqaa argachuu barbaanna taanaan carraa barnootaas argachuutti qabna. Wal qaqqabataniitii deemu jechuudha. Kanaafuu mirgooti namummaa kan adda hin baane kan wal utubanii fi kan hidhata cimaa qabanidha jennee kaasuutii dandeenya yookiin akka kanaan ilaaluutii dandeenya jechuudha. Akka wal qabatedha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. 5.3 irratti kan nuti ilaallu barbaachisummaa kabajamuu mirgoota namummaa kan jedhudha. Mirgooti namummaa barbaachisummaan isaanii maal yookiin barbaachisummaan kabaja mirgoota namummaa maalidha kan jedhu bal'inaan as jalatti kan ilaallu yoo ta'e kabajamuu mirgoota namummaa ofitti amanamummaa waan cimsuuf sodaa fi shakkii kutaalee hawaasaa fi mootummaa gidduu jiraachuu malu dhabamsiisa jechuudha. Kunis wal amantaa fi wal hubannaa hawaasaa fi mootummaa guddisuun hawaasni galma waloof akka hiriiru haala mijeessaa jechuudha. Walumaa galatti kabajamuun mirgoota namummaa haala bakkaa fi sadarkaa hundatti walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti gahee ol aanaa qabaa jechuudha. Kabajamuun mirgoota namootaa haala bakkaa fi sadarkaa hundatti maal jechuudha? Walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti bakka ol aanaa qaba yookiin immoo gahee ol aanaa qabaata jechuudha. Haala qabatamaa biyya keenyaanis kabajamuun mirgoota namoomaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababiin isaas haqummaa fi guddina biyyaa mirkaneessuuf mirgooti namummaa baay'ee murteessoodha. Misoomaa fi nageenya amansiisaa mirkaneessuufis baay'ee murteessaadha. Ijaarsa sirna dimookiraasii dagaagsuudhaafis akkuma kana fedhiiwwan bu'uuraa uummataaf guutuudhaafis fedhiiwwan akka bu'uuraa kanneen jennu daandii ta'uu danda'a, ibsaa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, tajaajila elektirikii fi tajaajila teleekoomii ta'uu danda'a. Fedhiiwwan bu'uuraa uummataa guutuuf illee maaltu barbaachisaadha jechuudha. Kabajamuun mirgoota namummaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Mirgoota dubartootaa, daa'immanii fi qaama miidhamtootaa kabachiisuuf mirga walqixxummaa carraa hojii lammiilee kabachiisuuf mirga carraa walqixaa lammiileef mirkaneessuuf warreen kun hundi kabajamuu mirgoota namummaaf baay'ee barbaachisoo warreen ta'anidha jechuudha. Beeksisi ba'u yookiin immoo qacarriif ulaagaan ba'u tokko nama hunda umurii hunda ka hammate yoo ta'e mirga namummaa ka eegedha jenneeti kaasuutii dandeenya. Akkuma kana mirgooti kan dubartoota, daa'immanii fi qaama miidhamtoota akkuma nama kamiyyuu qixa kamiin bifa walqixa ta'een kan ilaalaman taanaan mirgooti namummaa kabajamaniiru jennee ibsuutii dandeenya jechuudha. Biyya tokko keessatti mirgootnii fi faayidaalee lammiilee walqixa eegumsa yoo hin argannee fi gochi loogii yoo babal'ate nageenyi fi misoomni amansiisaan hin jiraatu jechuudha. Waajjira tokko deemnee malaamaltummaadhaan yookiin immoo karaa hin malleen tajaajila barbaannu tokko yookiin karaa firaan tajaajila barbaannu ka argannu yoo ta'e mirgi lammiilee bifa walqixa ta'een eegumsa gaarii yookiin immoo mirgi namummaa kabajameera jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Lammiileen faayidaa karaa hin malleen argatu taanaan inni kun hanqina tajaajilaa uumuutii waan danda'uuf walqixxummaa irrattis dhiibbaa ni qabaata jechuudha. Kanaafuu kabajamuun mirgoota namummaa haqummaa ijaarsa sirna dimookiraasii fi guddina biyyaaf mirkaneessuuf barbaachisaadha jechuudha. Mirgi namummaa akka kabajamu yoo ta'e namni kamiyyuu ija walqixaan bakka tajaajilaa argachuuf deemetti kan ilaalamu yoo ta'e maaltu ta'aa jechuudha. Mirgi namummaa isaa kabajamaatii jira jennee ibsuutii dandeenya. 5.4 irratti itti gaafatamummaa eegumsa mirgoota namummaa kan jedhudha kan ilaallu jechuudha.